مكان خيتي في قمة خي مودان غافي خيتفوف مكان كو بين ساندي جرما اوغيسا سوفتوير انجينيرينج تولي غافين كو غافي كي يندورا ميتكو سينا واي غافي تندوبا جيرو سيفيما غافي نما سيغافا تشودي امتون سلا راندورا نادي بتتاتي انا سلا نما مسلمات دور سبب غافي تنان ديبين انا مسلمات غافي نستانا. And what is the question? The question وبليسو مالو سقليك الكاسي. Can you say a bit loudly and slowly? Year 2008 akka carraati barako mala ma fi saddeetani muslimaan taa ture برخو مالا ما سديدت مسلمة تاتي ترتي eyyan muslimaan taa ture otoo gaafiin tiyatun deebisaan argatte garuu amma sababa gaafiin tun deebisaan argatiniif ani muslimaa miti تولي tarii gaafiin tun nama biraatiif humaa ta'uu danda'a garuu anaaf gaafiin tun murteessaadha. أماس غافي ديبسا تيتي أركتي مسلمة تاتي يا ربين فدي if you could answer it no problem eegi rakkoon qabu yoo gaafii tiyya deebiste goes like this What is the غافي question? مالي وبليسو question is gaafiin tiyyaas kiristaanni jannata seenuudhaaf yesus kiristoositti amanuu fi isa duukaa bu'uu qofaa ta'uudhatti amana yoo akkas goote jannata ni seenta garuu erga hiriyaan kiyya tokko quraana nuuf bitee nuti dubbisuu eegalle akkaan quraana san keessa harkatti dura musliimni hundinuu ibidda seena erga ibiddatti gubatee bee booda most of us go to hellfire and we burn in hellfire before Sorry, can you repeat all يفهم Muslims? وبليسو مالو All مسلمون Muslims. ندينو Can you keep جلسة quiet, brothers and sisters? مالو مسلمون لا في ديرا هندينو جلسة دي رجعي فدا maddii waan hin namuma jee kana quraana keessaahi deetutti hin jiru anamma hadiisa keessaahi malee Be This is quiet, from the please. مالو سجلته سنج كبدا مالو تلجاتا تلجا Okay, وانا so بليسنا I قافة repeat تدقوا تنجرو that after tole studying rakkoon qabu irraan deebi'a 8 ergaan bara 2017 fi aga bara 2018tti qorde booda achi keessaa wayii harkadhe explain it quraana keessaa jechuu si ammaas hadiisaanis ibsamee jira hadiisa akkaan jabaa jechuu all Muslims hadiisni sunis kanii fi akkana jedhu ta'e muslimni hundinuu ni mokkoramaa muslimni hundinuu osoo jannata hin seenin dura azaaba keessa dabree jannata seenaa ajabu amma ani kiristaana akkamittiin ilaala wanta kana akkamittiin ani hoo kallattiidhaan jannata seenuu itti danda'a okay how can osoon I hin have an gubatin offer jechuu that namni says tokkos naan go jee to paradise ibidda keessa dabaruu qabdaa jannata seenuudhaan dura osoo jannata hin seenin ibidda keessa dabaruu qabdaa hadiisni biraalleen tokko tokko kan ergamaan jahan some hadith even says that the تولي prophet تولي غافي كي رجعي غافي كي ناقله غافي كي رجعي تنجرو غافي براوي قبدا that question that eeyyan gaafii dhumaa takka qofa gaafii tanarratti hadiisa tokko tokko keessatti illee kan ergamaan matuma isaatiin huje innilleen yeroo namni hundi ibidda keessatti gubatu mallattoo sujuuda adda irraa kan rabbi gabbaraa ture qofaa toofaa eegana rabbiinis nama marrattoo sanaddarraa qabu rahmata isaa godhee isa baasaa ergamaanuu sirritti hin beeku akka warra rahmata godhamee fi azaaba keessaa bahu san tahe تولي تولي وبليسو غافي تي رجعي غافي تي سرت رجعي هو بدأت تنجرا بقى غافي تي أما غافي هدول رئيسي جرتا سبيتشا دبچو دي بمو lakki obboleessoo أما غافي تي سيدي بسون فدا tole galatoomii obbo Brother said that, and I'll repeat your question in short. The brother said in Akka obboleessi jeetti gaafii ta'e gabaabseetiin irra deebi'a inshaAllah. Akka obboleessi jeetti bara 2008tti islaama ta'uuf ture osoo islaama ta'uuf deemu jiru quraana dubbise erga quraana dubbise boodaas quraana keessatti jecha islaamni hundinuu dura azaaba keessa dabree eeganaa jannata seena jaw agaree ergamaalilleen dura akka azaaba seenu dubbate obboleessoo kuni quraana waan hin taane taate amma himaa jirtu tana eessa jee ani quraana dubbiseetiin jira مدخ يسيمون دندا مدخ يسيمون نرجيفد أنا رجع كبوبو هيا رجع خديفد first of all دوران دوسة رجع ديفد بكم مسلمين شفتينو درا عذاب سينجو أنا قرآن أقريبته كان دبس أقريبته كأول اللي دبس 100 times, more than 100 times. كاري أتي نجو نبو ملتا جتشا ولا فكاتا قروا ما سراسي دي مدرسة هم مدرسة سورة مريم سورة مريم بقولنا كل سجلفة إيجن آية جاتمي سديتي هنگا ترباتمي لما I think emphasis آية سورة مريم بقولنا كل سجلفة آية Yes, Maryam. Surah Maryam ayah جاتمي سديتي في ترباتمي لما هنيس مدبرات but we'll start with that
مئة ساجة مئة ساد درا مسلمين دين وزابة سينجا 71. آية ترباتا ميتكاجا يوخني في دبستوتي أما اللي أكنا مني هندي رغهوتي أستي دبسي إنجلي فارسي بسيف أما دبسو دنديس يوخان أنا مو بالبلا خيار أنا مو دافنين دبس يو تكاباتشو باتنا من براتس نكابا خطابا خد إنجلي فان بري فمفيد لكن خون انجلي فالاس نكبا ربي فاز نكبا لتشيف تناقبا مئة ترباتا ميتك خمتو مسلمين دين وزابة سينجا مالو دبسوني دنديسا يوخان أنا مو أف براين دبسا مئة ساتو ستي مسلمة جتش مسلمة جو دبتا ميو مئة ساتو ستي جتش مسلمة جامو دبتا واي نما بدي وجته درا زابة سينا جوا سوجتا مئة ستي اسم مسلمة جا تولي مي هادو بسنو مئة نايمي آية مسلمة جو Yes, let me مي هادو بسنو تولي مي هادو بسنو هادو بسنو Good. Let me read it out. آية لكم سميك مي هادو بسنو درا هادو بسنو دبسيني تشيك آغونو آية لكم سميك كان دبسون عنجة جرت 71, 72. ترباتا ميتوكو في ترباتا ميلم جتش مسلمة جو ترباتا ميتكا في ترباتا ميلا مرنجرو أجيه تولي جاتا ميسديت استبسمي reference is from 68 Okay, to 16 72. was the جاتا ميسديت اسم مسلمة وانجو في مخيسا ونقب anywhere. Let me read. هادو بسنو هادو بسنو درا يوخاني في براين دبس Any place. هيا دبس برا جاتا ميجارتي تولا هيا Can it be جاتا ميجارتي كيجو المينا ما يرودوه لبودان في دمي المينا ما غافا درا أممي هيادتو غافا درا تكا غافا درا سندتو همان بيخو غرو غفتان كي جراتا داسي وهندا بيخاسي إيغانا شيطاناس أمي اتيدي إيغانا إسان هندو بكتاكا ولي قمني وجي ساني تي وجين نينا لكي سر الدبس الرديبي جناسا this is جاتا ميسديتين دبس ايه جاتا ميسدد الرديبي سر الدبس أما جاتا ميسقلين دبس جاتا ميسديت ريفون دبس 68 says, يفهم جاتا ميسديت أكرجا غرو ربين كي لقمتي شيطانة إساني دوفتا Devil, yes. أيان then we إساني will سيغنا surely نجل bring بيفتن them أرارم نخياس إساني فنتو Okay. And I Next, continue. 69. Then out of every set we will surely snatch those most defiant to the all merciful. Correct. إسانيس ورفالله قوفتا دي مجاني أيان So it's not talking دبا about قواي Muslims. نما مسلمة ستن يمكن درقا يوبو دبسنين سن ربو يمكن يوبو ورفالله ربي دابتني دبا تجرا Read 69. لكي آية قوتو سر تدبس جاتا ميساقل كلا جا رقمت ورن رقمت رب الرب فنكلا شفا ورن متجدون ستاني تجا Most gracious. خنايا النخل شفا ورن رب الرب فنكلا شفا ورن رب واهندا ومرت فنكلا أزو جرمالي وانا ما مسلماتي Allah مدي most gracious. I didn't Not stop at about 69. Muslims. ها دبسنو دبسا يتفقنو أزو إبسان كمين درو Let me read the garuu hubattee aannu kun akka waa'ee warra rabbi irratti fincilee asuu jiru Quran. Sheikh Zakir Naik. Let شيخ me read برد ذاكر نايك قرآن عدو بزني درو Quran. Let me read it kun alquraaniimi completely first before you give explanation. So 70 says, then we إيجا surely كان hope تيتي آيام ترباتني سكنا جا نتي سن كيسا ور الرجال بينا غرو تكون كيسانيس every single one of بالله غوفتا كيساني إسا ينول لتيتي these كفرتن إيجانا سن كيسا ور سمو قبو نور الجنا then we would deliver those who were mindful of God and live يوم تمخيتي ينود بسي إسا خنا إنجليب فادان if you can read that even in your own English. I'm you will reading. see ani dubbisa ingiliffaanis arabiffaanis kun waa'ee shayxaanaa osoo jira malee waa'ee muslimaatiin fi ammaas warra shayxaana hordofuuti ammallee warra diina islaamaa ta'e sirritti jechi arabaa kan muslima jiru fuula guutuu kana keessa hin jiru ingiliffaanillee jechi muslima jiru hin jiru maaliif ummata gowwoomsuuf yaadu No, sir. Like Yobo, hadith ani saragaratti ibsamee jira. Ani hin agarre waa takka illee as keessatti garuu waan ati naan jette hubadheetiin jira afaan ingiliffaatiinis jechi muslima jiru as keessa numaa hin eeramne eeyyan afaan kee ka ingiliffaatiin illee hubadheetiin jira as keessatti wanni inni haasa'u jiru waa'ee shayxaanaatii fi warra isa hordofu warra rabbii oltee irratti dura dhaabbatu warra faallaa isaa dhaabbatu haasa'u jira malee waa'ee muslimaatii miti rabbiin dura azaaba nagaa gana achi baasee achi jannata nagaa maaleet rakkoonte maaloo yeroo ummataan qabatin yeroo ummataan qisaasin quraana fudhadhu sirritti dubbisi akkana siifin kenna yeroo siifin kenna fudhadhu likki dubbisi yoo ati
ati dubbisallee jechi muslima joos keessa hin jiru. The word Muslim is not there. Hiiktee dubbisuu dandeessa. Ati hiiktee dubbisuu dandeessa. Hiika sirri ati dubbisu. Hiiktee dubbisuu Saala dandeessa. lamaan shayitaana hunda Lakki jeemi. dhala namaa hunda mee hadiisa isaa dubbisnu hadiisa as dubbisu hadiisni sunis qulqulluu ta'uu qaba fi ammaas hadiisni sanis quraanaan haa qulqulleeffame quraana biraa keessatti juuza sadaffaa ayata 185 irratti Nin beekaa ayata 185 ayata 185 irratti rabbiin akka jedhu amantaa takkallee hin fudhatu islaaminaa malee jaa ammallee isaanan amantaa biraa hordofan hundinuu azaaba seensifamuu jiraatu jaa. amma asiin dubbisuu fadha amma asiin dubbisa amma ni dubbisa Hayaa dubbisi. ammallee mirkaneeffachuuf hadiisa dubbisuu qabna Inni muslima hin jiru isaanan faallaa rabbii dhaabbatan jaa amantaa takkallee rabbiin fudhachuuf hin ta'u isaanirraa hin fuudhu amantaa rabbii malee amantaa islaamaa malee kullu nafsin zaa'iqatul mawt lubbuun hundinuu du'a danda'uuf jirti jaa. amma asiin dubbisu jira amma asiin dubbisu Amma obboleessoo ati islaaminaa fudhachuudhaaf dhiyoo jirta. Kun seenaadha. Seenaa dabare. Sababiin isaatis ummata jallisuudhaaf waan akkana jaame. Kun seenaa dabare. Obboleessoo maqaan kee eenyu ture? Obboleessoo maqaan kee eenyu? maqaan kiyya biinsini Binsin. Benson. yow Obboleessoo Binsin ani niin shakka bara 2008 islaaminaa fudhachuuf turuu kee. saahiba kiyya irra caalaatu mee waa'ee isaatii waa xiqqoo seenaa siima saahiba kiyya irra caalaatu inninis muslima an kiristaana ammaan tana waa hunda wajjiin qooddanna ture waan takkaa jira immoo ta waliin hin qooddanne Amma asitti dogoggora koo hojjettanii beektaati. Saahibni kee ogeessa quraanaatii miti. saahibni kiyya san kiristaan amma bara 2012tti kiristaana ta'e Hiriyaan kee sun sababa kana sitti hime jechuudha. Hiriyaan kee san quraana hin beeku. Tanaaf amma si dogoggorsiise. Bakka silaa islaamina si fudhachuu qabu dhiisee karaa dogoggoraa si hime karaa sirrii dhiisee an amma dhugaan sitti hima. Hiriyaan kee sun quraana hin beeku. Inni si bicha jallise kanaaf ammaati nu hunda dogoggorsiisuuf jallisuuf yaalu jirta sirrii miti. No, sir. If you Lucky don't know Oppo. how to become a Muslim, Muslim recite ture the tokko Quran, quraana si the Quran garsiisee says you will go to eeganaa hell, quraanni you become a muslimin Christian, jiru you become a azaaba Christian. seena jaatiin Because jee eeganaa he doesn't inninis know the kiristaana ta'e inni sababa quraana hin Brother, I'm beekneef talking to you, obboleessa looking sittiin inside. dubbachaa jira I want to as just laali like- tole amma dubbisuun fadha obboleessa sittiin dubbachaa jira ati kara biraa laala tole amma dubbisuun fadha amma dubbisuun fadha An sittiin dubbadhaa ati kara biraa laala Okay, no. laakki akkasii miti si dhageeffachaatiin jiru obbo amma haa dubbisun Listen to you, sir. Brother, you quoted two ayata verses. lama Both ol verses dubbise don't talk about ayni Muslim lachunuu marriage. Why are musliimni you dura wasting your azaaba time? seena waan jiwaa'ee musliimaa achi You You have keessa to hin agree you jiru made a maaliif mistake. yeroo Say kan sorry. jabballeessitu obbo Let us give a chance amma to akkasii please. miti laal dhageeffadhuudhaan amma akkasii miti Seenaa hojii walii galtaa Say at least sorry. dhiifama gaafa Say sorry, I made a mistake. yeroo siif kannina isaan Okay, ofii then nuti yeroo siif don't kannina accept your mistake. yoo Then dhiifama you are a liar hojjette according to me. maalo yoo xiqqaate dhiifama jai yoo kam xiqqaate an dogoggoraan hojjette dhiifama jai lakki an dogoggora tokkollee hin hojjenne tole dogoggora kan hin fudhattu eega akkas taate ati nama kijibaadha tole galatoomee obbo Okay, sir, do If you make a mistake, say Dad, sorry do at you- least. No, Say at Dad, least do you- sorry. No. Say sorry, I made a mistake. No, I didn't make any mistake. Okay, then you don't accept your mistake. Then you are a liar according to me. Okay, thank you. Yeah.